akan yaadachuu isaaniitti irraa gammachuu guddoon dhaga'amee jira. Ilaahay rabbi siyaa jannaatu rabbi siyaa jannati waan tabteen Allah inni tabu. Obboleeyyan keessanii qoqamtaneeti obboleeyyan keessa kana rakkoon isaanii jirtu isin dhaga'amtee adeemsi islaamaan wanni nu ajajju tokkoffaan waliif yaaduudha. Garuu nama haala uummataa sii beeku haala qabatamaa sii beekuuf wanni kun waan guddaadha dhugaa dubbatuudhaaf. Nuti nyaannee bullee uummanni keenya kan Oromoo beelotanii bultan jechuudhaan yaada eebbifamaa kana mulqisanii dunyaa fi akhiraa bakka bareedduu rabbiin haa kennuuf. Akkasumatti isin eebbise. Amaanaan teessan bakka isin geesse jennaa. Mul'is Charity Organization qabeenya keessan kan baaftan bakka isin feetan iddoo isin feetan yeroo isin feetanitti isin geggeessuudhaaf qopheessite kamana isaatii bahee jiru jilli har'aan tana bahee jiru kun jechuu jila Maamad Aliyyiitiin durfamu warri Finfinnee irraa dhufanis isaanii jechuudha. Nutis Hararraa dhufne warri murri takka Ustaad Najjaashii fi Sheekh Mikaa'el Hussein faan nu booda dhimaanii dhufaa jiran jechuu isaanis eegaa jirra miilarratti eegaa jirra. Arragaa bifa kanaanii gaggeessaa jirra jechuudha. Hanga daakun tun wanni uffattee zeeta uffattee kukkuulamtuuti katattaa'uu turre jechuudha. Toorarraa keessinirraa dhabamne eega gabaasa isinii kannaa jirru. Hanga dandeenyu takka waan dandeenyu hawaasa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf hawaasa keenya gargaaruudhaaf wanni nuti duuba jennu takka illee hin jirtu jechuudha. Isinis namoota waan danda'u godha. Nuti bakka keessan buunee bakka tana fiduu kana goone. Isin ammoo mana keessan teessanii waan dandeessan gootan waan isin dandeessan ifira kuchiiftanii gootan san hawaasa keessaniin akka gartan kanatti isinii ga'anii jirra jechuudha. Asumaanuu waan hin dagachuu hin qabne amiirri keenya Mul'is Charity Organization hoogganaan keenya Abu Najib jaama ni beeytanii Abu Najib har'aan tana nu wajjin jiru. Inninis bakka nu buufatee tafe Abu Najib haajaa cimaa خنا قدين تاني وأنا هواسي سافية دوجة خنا هفه إن شاء الله يا رب جي خنا هواس خيني خنا بيا خيسة زرتن بيا لا تزرتن كرجار سيران تنا كبني ديمنون كن طالع كما في دبلا ما أول كن تورا ميدان خنا را كن طالع دبلا سجالي في شنتم دل توتا توتا نانو خناتي تورجون ركتا نانو خناتي hedduu waan bareedaadha waan namatti tolu waan baratamuu qabullee namni tokko abbaa qabeenyaa ta'ee naannoo fi yaadatuun hawaasni an dur keessa dhaladhe ijoolleen an dur re'ee wajjin eegaa ture gandiniin an dur re'ee keessatti eegaa ture akkam ture jee yaadachuun waan jabaadha waan bareedaadha yoo hireen si gootee biyya alaa jiraattees yoo hireen si gootee asumatti daldalaa cimaa taatees hawaasa kiyya kana duuba jiru maal fakkaatettee yaadachuun bareedaadha. Kuntala dibba sagalii fi shantam warra naannoo kanaatti argamu midhaan isin argitan kan kanatti aansuudhaan warra dhaabbata tolootummaa kuraa galaaniitutu midhaan kana nuun ga'e gama keenyatti ergee nutis akka Mul'is Charity Organizationitti waan kana irra dhaabbannee amaanaa obboleeyyan keenya kuraa galaan nuun geessanii fi akkasuma daldaltoonni naannoo kanaa nuun gaansan bifa isin gartan kanaan hawaasaan gahaa jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليان كينيا انجينير عبد الرحمن في ومريس ندور حسواني جيراني دوغما جيلي ران تناخوني ابو نجيب الرابق كبوي انان هوغنما هاتا ومالي ورين دوبا حفيظ وجما جيرا وان متكر جيرا dura wanniniin baga gammaddan isiniin jiru warra nukkannattan warra amaanaa nukkannattan hunoo amaanaa teessan nu duuban laala akka laaltanii agartan kanatti bakka isinii gahe yoo isinii mul'ate warri fudhachuu deemus kuunoo gama sun ta'a haasaa ummata saniis wannuu midhaan kun waliigala abbaa warraa 4,800 jechuu wanni nuti finne kun abbaa warraa 4,800 خنرا أبا ورا كم سدي في بسدت دلدالتوتا هرا فينفيني في درين أواتي في هرري نانو أدادا تركما خد ألو تانشين أسنتان مهدي أبولي سخي يخونو خنا برجرو خنا في عبدي أبيبي في
Abduu Kariimii fi Muhammad Umarii fi Jamaal Zainuu faadha jechuudha. Kintaala 950 jechuudha. Wanni hafee kuraa galaanii nutti hidhaate. Nuti wanni nuti dalayne isaanirraa bakka buunee fiduudha. Isaanirraa bakka buunee finnee amaanaan teessan bakka isinii geesse jenna. Waliigalatti wanni har'a dhufe kuni abbaa warraa 4,800 maallaqatti yoo shalayne midhaan qoftiin gara miliyoona 4 fi wayita zeetini kunis akkasumatti miliyoona 3 fi wayita gara miliyoona 6 deema jechuun maallaqatti yoo shalayne suniifuu akkanatti qabadhaa akkana sirreeffadhaa amaanaa tana warra bakkaan gahee tahaftellee akkasitti ganaallee fuunee isinii bakkaan gahuudhaaf qophiidhaan jaa'u. Godinni nuti keessa jiru godina Harargee Bahaati. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessa jirra. Godina Harargee Bahaa kana hoggaa deeggarsa geessinu hedduu namaan galatoonfachuu qaburra bulchituu obboleettii teenya Miskii Muhammad obboleessa keenya Nuuree Muhammad Mutarjoo Muhammad isa yeruma feenetti hogguma feenetti bakkuma feenetti sa'aa feene isaanii bilbilleeti isaanii hojii wal mari'achaadhaa bakka gaggeessina maaliif tuuttanii nutti himtanii amma nutti himtanii takkaan hin jennu waan ajaa'ibaa inumaa Nuuree fa'aa osuma yaanuuti akka hoggana buusaa gonofaa ka godina osoo hin ta'in saayiba waliin taanee hogganummaa isaatti irraanfannee akkuma feenutti hojjaasoo eegallee hedduu nu tajaajilan jechuu isaan kuni bakka isin agartaniif hawaasni keenya dhaggeeffatu hundatti galatoonfachuun barbaada jechuudha isaan kana amma hoggaa as dhufnullee qaama nageenyaatillee nu ramadaniiti Nuureen nu dura akka nama karaa xaragaa deemuutitti nu dura deemee ganama subiidhaan ka'ee ilaa asiin wajjin dhufe hoggaa dhufnugaa Ustaad Abduu Naasir Sheekh Muhammad Booseysaati jira bulchaa aanaa kana naaf inni mana rabbiillee wajjin hajji goone sabaataan seenati bulchaa qofaa miti haaji maashaallah kanaafuu gaa amaanaa hawaasa keenya naggaadee Cinaaqsanii qabeenya isaanii guddaa asirratti dhangalaasanii hawaasa isaanii cinaa dhaabbatan warri Cinaaqsan kun wanni himuu fedheef maali gaafa gargaarsa hongee bahaa jennee eegallullee akkuma namni hirmaatutti hawaasa wajjinis qabeenya nuu baasanii turan arra immoo kophatti addatti warra biyya isaaniitiif addatti kuntaala 950 maatii 3,800 kanyaachisu zeetii wajjin nuuf gumaachan jechuun naggaadeen tun rabbiin barakaa isaan keessaa haa kaayu yaani isiilaa Finfinnee galan cinaa isaaniitii bakki biraa bakka guyyaatatti galanillee jiraate olaa qochiisu rabbiin maal waa qaba akkanan namaa kannanii kanaaf itti aanee dhaabbata warra galatoonfachuu qabnu warra kuraa galaan warra jaanii jira warri kuraa galaan kunis maatii kuma takkaaf deeggarsa taasisanii gara sheeka keenya Sheekh Amiin Ibrootiin kan dhufan jechuu sheeyni har'aan tana gaa akkuma reefu isin himnetti hojiidhaa fi gara biiroodhaa seenanii kora waliigalaa ulamaadhaa waan hundeessaa jiraniif jecha bakka nu buusanii dhufan sheeyni keenya Sheekh Muhammad Aliyyi waan nu wajjin jiruuf nu qajeelchanii galatoomaa jechuun ni barbaadna jechuudha amaanaan teessan kun bakka geesse bakka itti gaafatamaa buusaa gonofaa godina obbo Nuureen jirutti bakka bulchaan aanaa Cinaaqsan obbo Abduu Naasir Sheekh Muhammad Booseysaa jiranitti amaanaa tana bakkaan isinii geenye jirra amma gaa dubbiin tasaaniitii gama isaaniitiin dabarsa inshallah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bagana gaani harra osoo hin ta'in dallee Oromiyaadhaa aanaa Cinaaqsan waliin dhufneen jira itti aansuudhaan eega mul'is wajji wal barre bubbullee turreetti jirra wal barnoota keessaa illee wal barra addaati kan urettis godina Harargee Bahaattis godinni keenya godina harka 67 rakkoo rooba dhabaatiin miidhamee fi hawaasni hongeedhaan rakkate keessaa yeroo adda addaa kun miidiyaadhaa fi keessoo TV kanaanis haasawaa jirrutti balaan silaa geewu irra ture dandeettii rabbiitii fi gargaarsa obboleeyyan keenyaatiin gaaga'ama silaa geewu malu warra ishee tokkoffaa obboleeyyan keenya karabbiin qabeenya qabanitti kannee fi akkasuma dhaabbata mul'isee jol qabatee deeggarsa guddaatu godhamaa jira kunis rakatti fufee jecha jalqaba mul'isee wajjin gursumirraa eegallee hanga amma jumaa yaa'u jira jechuudha haa ta'uutii garuu dhalattoonni keenya kan baha Oromiyaadhaa rakkoon tun isaan rakkitee nuti nyaannee bullee uummanni keenya kan Oromoo fi Musliimaa
beelotanii bultan jechuudhaan yaada eebbifamaa kana burqiisanii yaada qofaa miti inni kun karoorfamee karoora ittiin dhaabbanne gara hojii jijjiiramee maallaqni maallaqa tahee inni immoo gara midhaaniitti jijjiiramee midhaan san ammaas nyaata tahee nama silaa beela bulu hanga danda'anitti ulamaa'iin teenya qindeessuudhaan erga fiduu eegalan bubbullee jira. Kanaafis dura rabbi umrii dheertuudhaa fi fayyaallee isin haa kennu umrii dheertuu akkasumallee ibaadaa qabsiin haa kennu kana caala. Aardha nuti hoggaa asirra dhaabbannee haasofnu erga guyyaa duraa jalqabne har'a kuntaala 1,200 isaan keessaa dhalattoonni aanaa Cinaaksan toora kuntaala 900ti. Kan isin harkaan ga'anii kana qofa osoo hin ta'in warri kuraalamii kuntaala 250 inni guyyoo maallaqa tilmaanu maallaqa guddaa. Maallaqa guddaa. Kana jechuun maal jechuudha? Kanaan dura bittinnooyinee turre. Rakkoon har'a qofa hin dhufu. Deddeebi'aa turte. Rakkoo tana garuu mootummaan akka mootummaatitti rakkoo qoratee addaan baasee mirkaneessee waan qaburraa deebiin kannaa ture san walgayaa hin turre. Bakka mootummaan hin gahin obboleeyyan keenya har'a ittis yaadanii lammii isaaniitiif hadoodanii as dhufuu isaaniitiif akka mootummaattis beekumtii guddaadha kannaa fi galatallee maqaa uummataa Harargee Bahaatii fi maqaa rakkataa kanaatiin isin galchuu barbaanna. Itti aansuudhaan rakkoon tuni ni dabarti waan dabaraati jechuun cinaa dhaabbachuun ammoo rabbi irraayis galata arganna uummata keenya biratti illee seenaa galmeessina. Waan kana ta'eef dhalattoota aanaa Cinaaksan fakkii isaanii irraa fudhannee ijoolleen teenya biyya keessa jirtus biyya alaa jirtus yaadaanis waan qabaniinis qaamaanis akka waliin qooddachuu barbaada. Irra deebi'ee fayyaa galatoomfachuudhaan itti aansuun obboleessa kiyyaa Naasir ergaa ibsa gaarii ta'a. Jalqaba irratti jiila sheeka keenya Sheek Mahamad Aliin durfamu baga karaa aanaa Cinaaksan lafa teessanii nagayaan dhuftanii hin ja'a. Itti aansuudhaan dhaabbanni Mul'is Charity Organization dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hamaa uummanni keenya qormaata hamaa keessa seenaa keessatti amaanaa fudhatanii hojii tola ooltummaa gaarii dalagaa jiranii isaanis rabbi jazaa kennuuf dhugaa dubbachuudhaaf seenaa hojjechaa jiran. Yeroo kanatti akka godina keenyaatti aanota hedduu irra deemanii aanota hongee afreedhaman deeggaraa jiranii isin bira jira jedhanii iddoo garaagaraa irraa deeggarsoolii sassaabanii uummata biraan gahaa jiranii lubbuu hedduu baraaraa jiranii kanaaf jazaa rabbi isaaniif haa kennuun ja'a. Akka aanaa Cinaaksanitti barootan 3 dabre rakkoo hongee ture. Waggaa 2012 midhaan gaarii ture garuu awwaannisaa weerare. Sana booda immoo hanqina roobaatiin oomishni midhaanii baay'ee xiqqaa ture. Bara kana immoo xiqqoo roobni harkifatee horii gama 30,000tu dhufe. Rakkoon nageenyaatis ni jirti. Rakkoon hongee gizee irratti dabalte immoo uummata lolli buqqisuu dadhabee hongeen buqqisuu jalqabdee jechuudha. Kanaaf dhalattoonni asii naannoo Finfinnee jiraatan ofii isaaniitiif warra murteessanii osoo nuti jirru uummanni keenya dhumuu hin qabu jedhanii kintaala 950 walitti baasanii nu deeggaranii jiranii. Akkasuma immoo dhaabbanni kuraa galaan isaanis haa galatoomanii uummanni keenya osoo nuti qabeenya qabnu osoo nuti jirru miidhamuu hin qabanii jedhanii kintaala 250 abbaa warraa 4,800 akka waliigalaatti nu deeggaranii jiranii. Qaama deeggarsa kana godheef waan xiqqaa fakkaachuu danda'a. Garuu nama haala uummataa asii beekuuf haala qabatamaa asii beekuuf wanni kun waan guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf uummanni kan buqqaane godha. Beeltii nama buqqaasti. Wanni akka lolli hamaan beela nama buqqaasa. Asitti immoo yoo buqqaa'ee yoo hawaasni kun buqqee nama biraatu dhaala lafa kana. Kanaaf hiikaa guddaa qaba jechuudha. Uummata kana yeroo kanatti yeroo hamaa kanatti deeggaruun hiikaa guddaa qaba. Uummata keenyaatti illee abdii horaa jechuudha. Uummanni keenya nu bira jira. Yoo rakkanne sabni keenya nu bira jira jedhu ergaa guddaa dabarsaaf waan ta'eef ana akkuma waliigalaatti qaama deeggarsa kana godhe warra haala mijeesse warra imala dheeraa kana rakkoo adda addaatiif osoo saaxilamee jiru deemee dadhabne osoo hin jeen as dhufe hundaafu jazaa keessan rabbi isin yaa kafaluu kanuma jedhuun qaba. Asumaanuu maqaa uummata keenyaatiin maqaa bulchiinsa aanaa Cinaaksaniin guddaa isin galateeffanna. Jazaakumullahu khairan jenna galatooma.
ayyee nutilleen hedduu galatoomaa isiniin jenna wanniin asitti bira dabruu hin dandeenye jechi amma bulchaan keenya Abdunaasir nuuf dabarse kun jecha ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa keessatti ummata dachii tana irra jiraatee lollilleen irraan sossoosin beeltiin harkaa sossoosu jirti harkaa buqqaasu jirti gaafammoo beeltii ummata kana buqqaaftee dachii tana hadhaan fagaatta ergaa guddoo as keessa jira yaa ummata keenya warri haftan warri waan kanatti hin hirmaatin ammallee cinaasan haduraati malee dhufiinsi kun hin geenye ummanni kun biqilli isin amma lafa gartan kun gana ummata kana dhaqqabuudhaaf ni dheerata namni kana laalee dachiin gurraattiidha maal barbaadan jechuun ni mala akka yaada namaatitti nama bara dheengaddaa humaan harkatin karooba kanaanillee midhaan akka barbaachisutti qamadii qota warri biyyanaa qamadiin karaa kana oguu keessaas deemnu nama rifachiifti giigooytee dhumte hundinuu waan xiqqa shoodhaa gala jechuudha amma fuulli durilleen akkan qabdu saniifuu warra cinaaksan laalcha kophaa keessa akka keessan warri waa kennatan kaasirraan nu agartan hundinuu ta duraati malee ta lammaffaa ta sadaffaa ammallee nuuf hafaa asit deebinee warra gargaarsa kan nu rabbiin waa godhuun jaa kanatti aansee mootummaa keenya kanaannoo kanaa qofaa miti akkuma guutuu biyyaatittu hedduu galatoomfanna maaliif sirna dabre keessatti nuti gargaarsa qabannee namni akka keenyaa kun bakka takka lammii keenya keessa deemuu hin dandeenyu maqaa biraan namaa baasan numa nama nagayaan nama keenya gargaarra juu kana maqaa biraatiin siyaaman akka ol biraan dhaabbanne nu godhan har'a akkana qoma dhiibnee bakka feene dheeyinee bakki cuftinuu sheekha keenya abbaa keenya adeera keenya osoo nuun jettu dhufnee gammachuun akkana bulchootaa wajji dhaabbannee hiruun kun rabbiif malee galata nama tokkolleef hin galchinu immoo itti aansinee mootummaa teenyaaf galchina namni ifii wal qabu waan hunda ni qaba jechuu tanarraa illee ni agarra ammallee rabbiin mootummaa teenya ammallee jabduu tawanni takkalleen isii hin dandeenye rabbi haa godhu rakkina biyya keessa jiru halolaallee rabbi haa hiiku rabbi mootummaa teenya irraa aansu yoo sun irra aanee kana daran itti fufamaa nagayni akkanaa kuni kanaan jechuu barbaadaa galatoomsa Debisa kursiisa yaa abbaa ilmaanii ni beeytaa ilmoote yaa haadha ilmaanii tanciini buugarte roobaaf caamaa marti isaanitti buute bornu ta'uu maala arra isaan taate eenyutu dirmaata yoo ati caljette eenyutu dirmaata. Obboleeyyan keenya warra rabbiif jecha kannatee bakka dirree tanatti miskiina kana cinaa dhaabbatu yookaan harka qalleeyyii cinaa dhaabbachuudhaan waan isin kannatan bakka guddoo yookaan bakka bu'aa rabbi gartee isin haa kaa'u yenna miizaana akaraa sun keessa rabbi isin haa kaa'u yenna galatooma hedduu dhagaddee nu gammachiiftan rabbi gartee isin haa gammachiisu obboleeyyan keessanii quuqamtaniiti obboleeyyan keessa kana rakkoon isaanii jirtu isin dhagayamtee isaanitti dhagayamteeti obboleeyyan gartee ammaas akkasitti achirraa ilaa hanga asiitti itti dhagayamtee jechuudha suniifuu rabbi gartee ammaas galata keessa rabbi isin haa galchu obboleeyyan keenya warra Addis Ababaarraa rakkoo adda addaa wal gurmeessee fidee kana galata rabbi isin haa galchu yennaani obboleeyyan keenya isin haa gammachiisu bakka jirutti hundaa'u. نبينا عليه الصلاة والسلام وحوري متكين إيمان كامل لقمه هلين إلا ولكن لا جعل هذا وحو نفتس اللي جعليه ولا الله هيا وضنك جوغا في النجوغا بايع مستريا وان ادعينا مؤمنين تعطوات هاي او لما باو عينسا maxaa yeelay walaalahooda dhibaataysan oo dhibaato adag waata ay ku jirto ayay soo gargaareen soo xasuusteen ilaahay shaqadiina iyo baamsarigiina Allah idin barakeeyo adduunyo aakhir walaa idin barakeeyaan leenahay waynu idin ducaynaa mar hore iyo mar dambe ducada way soo socotay imikana waa tahay ducada waan sii wadaynaa insha Allah taala idinkuna xasuusta aad walaalihi aad xasuusateen sii wada baan idin leenahay Allah xooliina cadugana Allah ka qabto dhibaatana Allah ka qabto Allah idin barakeeyo adduunyo aakhiraba kuwaad ku liibaantaan oo waalidiinta ku xasuusateen oo muuminiinta iyo dadka islaamka ee waata dhibaataysan aad ku xasuusataan Allah idinka yeelo bismillaahir rahmaanir rahiim walaaleheena maanta inoo keenay gargaarka meel kasta ay joogaan ba ma hadda Allah le iyagana waan u mahadnaqaynaa
gaar ahaan dee maanta dhibka waddanka ka jira waan wada ogsoonahay horta dhib dagaal iyo dhib walba waxa ka xun gaajada waddanka ka jirta gaajadu wixii ay waddanka dagaalku kicin waayey gaaja dadka looga jabeeyey mar hadday walaalahayo ku yar ku weyn dadka iyaga halkay joogaan yiraahdeen inay soo xasuusteen walaalaya ganacsatada gaar ahaan reejinacsani ganacsatada kale culumaa u diinka dhammaan intaba ma hadda iyagaan u celinayna allaha ka buuxiyo halkii ay ka bixiyeen allah u buuxiyo badal khayr qaba allah siiyo culumaa u diinka ganacsatada intaba meel kasta oo ay joogaan ma hadnaq waxaan siinayna tii allah aanu celinayna bini'aadmigana nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam ninka aanan aadamaha u mahadnaqin ilaahay ma madnaq waxaasoo dhan ilaahay xaggiisa iyo ganacsatada iyada iyo culumaa u diinka iyagu intay iskaashadeen maadaama ay naga soo gaareen waad mahadsantihiin baan leenahay halkaad ka bixiseenna allah idin buuxiyo meesha kale waxa aan leenahay bedel khayr qaba hantigiina aad ka bixiseen allah buuxiyo annagana allah nagu barakeeyo oo baraka allah naga dhigo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh duraadirse assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kan kanaan nugee rabbii keenya galanni isaa haa nugeeyu ijoollee teenya hedduu galatoonfannee jirra arda bakka nuti rakkannetti rakkoo teenya isaan nu dhaqqabuun isaanii hedduu nu gammachiisee jira ijoolleen tun obboleeyyan keenya ilmoo teenya ammallee rabbiin gurguddoo tanan ta'ii rabbitti haa kennu akkuma arda nu yaadatanii barullee nu yaadatan jee abdii guddaadhaan qaba an dura keessaa'u akkan nu yaadachuu isaaniitirraa gammachuu guddoon na dhageemee jira ijoollee teenya abalu osoo hin ta'in isinillee warra arma jirtan isin galatoonfachaa Abdikariim Musaa Taahir Zeyni ilma Abiib Madar Abdi hundaa osoo gargarin baafnee guututti galatoonfannee rakkoo ardaatiif nu dhaqqabuu keenyaaf galatoomaan isinin jaa ammallee warra rabbiin oliin deemu tanaa miti tan xayyuuratti jijjiiramtu rabbi isin haa kennu hajjillee rabbi isin haa geessu nutillee cinqii tana rabbi nurraa baasu rakkoo kanaa tana tan biyya keenya keessa jirtullee rabbiin nagaa nu haa buusu nageenyi yoo jiraate rakkataan ni xiqqaata nagaa kanaafis harka tokkoon nagaa waliin akka kadhannuun barbaada rammatallee harkannee fuula duraaf quufa isinillee rabbiin isin haa barakeessu nutillee rakkoo tanaan nu dhaqqabu keessan galatoomaan isinin jaa bakka jirtan namu iyo inta kale ee aanan magacyadooda garanaynba waan idiin mahadnaqayaa waxa weeye jahan jaarso dhibka iyo rafaadka aad noogu soo gurmateen waan idinku mahadnaqayaa maalkiina iyo carruurtiinana allah idiin barakeeyo cidda noo keentayna waanu ducaynaynaa in allah barakeeyo degmadayaduna degmo jirta allah ka dhigo dawladda oromiyana dawlad jirta oo weligeedba joogta allah ka dhigo allah dhergiyo way hayaana allah u labalaabo ganacsigoodana kor allah u qaado maanta beer gaajoonaya ninka wax siiyaay jannana wuu heli abaal adduunyana wuu heli risiq dad iyo risiq duunyaba allah idiin ballaadhiyo maanta dagaal baa nagu furan dagaalkaa nagu furanna ilaahay ha naga qaboojiyo dagaalkaa nagu furanna allah naga qaboojiyo nimankaa maanta annaga weerarka nagu soo qaadayaana waa etoobiyaan wixii doonaaba ha ku jiree jundaagu waa laba jundaaga weyn iyo jundaaga yar weeyi jundaaga yar baan ishaynaa yaa dawladduna arrintayada ha u fiirsato abiina ha noolaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaah galani kharabbeeti duraan dursee baga dhuftanii baga nolaaltaniin ja'an dhufwe kaysan kuni nu gammachiisa ammallee nu boonsa talamada ergama rabbina kini jiya sal allahu alayhi wasalam wallahu fi cawni alcabdi ma kaana alcabdu fi cawni akhiihi yiji ergama rabbi sal allahu alayhi wasalam rabbin gargaarsa gabrisha saatiitiiji maalifif hanga gabrichi gargaarsa oboleysa saakaysa jiriju ergama rabbi sal allahu alayhi wasalam ati hanga yaaduuf rakko oboleysa khee hanga yaadu rabbiinis siif yaada jechuudha kanaafuu adeemsi islaamaan wani nu ajaju tokkoffaan waliif yaaduudha bakka islaamni irraa rakkatu beela taatu
dhukuba taatu rakkoo biraa taatu waliif yaaduudha ammallee toltuu walii yaaduudha kanaaf ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni alabdi maa kana alabdu fi auni akhihi waliif yaaduun tuni maal fiddi gargaarsa rabbiitti arkatan jechuudha obboleessa kan Allah kan fogoo bakuma fedha waa jiraatu obboleessa keetiif yoo yaaddeef rabbiin siif yaade jechuudha namni rabbiif yaadees wanni rama kan jiru jechuudha gargaarsi nu dhaqabe kuni bakka arkate jechuudha gizee arkate jechuudha gizee dhaqabe jechuudha amma la itti fuffaa isin galan toofannaa gargaarsa har'aan tana goone kana akkuma isin hin jenne dhaabota jechuun warra biyya tanaatii fi dhaabbata horaa galaan ijoollee teenyata bakka adda addaa jiranii tuttuun waan kana godhe waliin hin jechuu barbaadu maybe warri gargaarsa nu biratti ergitanii qabdan akka Mul'is Charity Organizationitti gargaarsa nu bira ergitanii qabdan gargaarsa keenya san eessa hotee nu jechuun oltan meessa jedhu duba gargaarsa keenya hay keenya nu geessitanii jechuun oltan gargaarsa har'aan tana eegalle kun marsaa lammaffaa yeroo duraatiif obboleeyyan keenya Faransaay irraa gargaarsa nu bira ergitan jirtu gargaarsa keessan sanis yoo rabbi jee akkanuma gubbaarra dhaabbanne maqaa keessaniin taappeellaa keessaniin bakkaan isin eegeenye ijoolleen teenya biyya Yemen irraa ifiifuu baqataa taatanii osoo jirtanii oo rabbiin jazaa isin haa kafalu wallaahi waan isin hin jiru beeku rabbiin jazaa isin haa kafalu ifiifuu biyya Yemen akkuma biyya teenyaati yookaan raagadii ho'i biyya nama biyya Yemen keessa jiraattaniin maallaqa qarshii dila wali qabdanii ergitan akkaawuntii keenya gubbatti hedduu galatoomaa isin hin jenna akkasuma obboleeyyan keenya kan Ugandaatis akkasuma obboleeyyan keenya kan biyya Suudiinis wanni isin nu bira ergitan nu ga'ee jira waan nu bira geessan akkanuma gubbaa dhaabbannee isiniif kannina inshaallah yoo rabbi jee hangasittuu immoo wanni isin hin jennu nu obsaadha kun har'aan tan immoo keessan osoo hin ta'in warra horaa galaanii fi abbootii qabeenyaati marsaa takkaffaadhaaf inni amma marsaa lammaffaa eegallee jirra marsaa lammaffaa kana keessatti sagantaa keessan irratti nu hordofaa deema. Abdusamad akka nu dubbatu bakka bu'ee jechuun isaan san hundarraa'u intaala 900 fi 50 fi zeeta kana isaaniitu warri nuuf waan ni godhe wanni hafee kuraa galaani suniifuu mee jara keenya sanirraa bakka bu'ee Abdusamad nu dubbatu isaafiin dabarsa. Galatoomaadha inshaallah hongeen fi naggaadee aanaa cinasan guututtu xiqqoo kannate guddoo kannate hundi isaanuu akka naggaadee aanaa cinaksanitti intaal 950 fi zeeta jechuudha kan warraa 500 fi 800 hongeelleen akkasumatti nama kuma takkaaf jechuudha inshaallah naggaadee keenya xiqqoo kannate guddoo kannate inshaallah guutuun haa galatoome har'a takkaffaadha ganaa fuulduraafis kan ararraa eegalee gabalaa jechuudha inshaallah isin yaameen fixu guddoo kannate xiqqoo kannate jijjiirama bakka rabbi haa buusuu fi inshaallah fuulduranis dura fufna inshaallah Haji Abdi Abib Muhammad Umar Haji Jamal Zaini Abdi Karim Musa Muhammad Ibrahim Muhyiddin Musa Abdi Samad Muhammad namni hedduudha Abdi Fatah Ibrahim Sheikh Fa Dujra nagadoonni xiqqoo kannates guddoo kannates inshaallah ganaaf illee itti fufaa deeman jechuudha hanguma gurguddaan tuqaa xiqqoo kannates inshaallah isinis keessa jirtanii keessaan hafinaadha fuulduraafis akkasitti itti fufaa deemna inshaallah galatoomaan isin. Hawaasni kan hongeen miidhama haala akkamii keessa akka isaan jiran miira maaltu isaanitti akka dhagahame waliin haa ilaalu. Gargaarsa harkattanii? Gargaarsa arraan nu takka. Arraa harkattanii? Arraan nu takka. Arraa takkana takkaa gargaarsa fudhachuu arraan nu takka. Rabbi ol haa qaaf. Rabbiin akhiraa fi addunyaatu rabbi karaa khayrii isaan haa qabu. Sadaqaa rabbi haa godhuuf. Wanni kun rakkoo akkam isinirraa fudhattanii? Kun egaa arra rakkoo itti namtu akka boodaati ta duraatis. Ufa seennee miti ma? Inshaallah. Akkanuma gaafa fakkeenyaan akkana gaanutti nurraa. Ummaan teenya ka duraatis ka boodatis jette akkana jechuunis amma booda midhaan nuuf ni bilchaata inshaallah tana booda rakkoon nu mudattu jechuu isiidhaati baay'ee galatoomi jennaani hanga ammaatti illee harkanne garuu ammas amma boodaas inshaallah yoo rabbi jee rakkoon hin jirtu gargaarsi isin nuuf fiddan kun ka duraatis ka boodaatis jette
إن شاء الله قالتهم أن جتشا جايباتي إلهي رب سيا جناته رب سيا جنتي وإن تبتين الله ينتبه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سبحان ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل غرغر سركتني؟ غرغر سركنا بو تبينو خنّة إسني أول إسني أقول بو آمين 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 ورانو في ناس أول أقول آمين آمين نوتيس كأكون أول مانكاي سني بهاد كأكمنا غرغر سركنا جولة دلتا نانا خنا بودي كبينيا ديفي ورا خورا غلاري تو رانتنا غرغر سركنا سني بقول نابا خورا غلان جامو جوچور مولس charity organization جو جيتاوران ميسين إساني في دعائي مال قدان دعائي أول مسألة أقول يا نرا إتحاقنا مالي أول هاقول قالتو ما الفرد دايسين إنجان مي دعوتو تخين نماس اتفقودان نمو تكوتو كورا غرغر سركتي يادو تكوتو كورا سيني فودا أبو أكمل غرغر سركتي أبو غرغر سركتي ربي عمري سين هادريش آمين أدوي ده ربي هاجبس آمين آمين إيه موتوما كجرانا موتوما كرتة جرا ربي سين هاو إيه ورا كرتة أدوي ساري جبته بيجا لگيا تفيار بنوارو كمل لي خورا غلان جامتو ورا ولك بمتي خورا غلان جامتو ورا خورا غلان جامو في أبودي كبينيا نانا خناتي غرغر سيني في غوري मैं रदे बा दुआई गराफ ए रब्बी हाजिला जुसानिस अगर ते दुनिया في आखिरत रब्बी इंसान अकुमे जारदी रब्बी हागनु ए मिर्गा रब्बी नुहागनु आमीन ए गोते रकता वरर को बसा रब्बी दुनिया आखिरत रक्को हाबासु आमीन जन्नत akasumatti gaa ummata keenya bakka irra isinii bu'e sadaqaan isin sadaqattanii bakka bareedduu irra isinii bu'e hawaasa keenya karakkate rakkoo furtanii rabbi rakkoo teessan isinirraa furu isiniin jenna mee rakkoo akkam isinirraa furuu danda'an gimma harkattan kun rabbi iblis haa dheeraysu aamin aamin rabbiin adawii teessan haa cabsu aamin 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 bakka jirtan rabbi mataa keessan haa jiraatu aamin aamin inshallah subhaana rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دغتي حواس خينيا من قدو خينيا حواس خينيا دو غرغرتن جنيانا والله يدو ربي جزاء سنيفا قبلوا ميما سنمو تكو اكسمتي سنيفا دبسو امه السلام عليكم اكم غرغر سركته آية أكمل ورا غرغر سخنة سنيف قولي مي مال دعائي قوتام دعائي ربين هجرات آمين آمين الدنيا في آخرة بكدر بريد ربنا خنوف آمين آمين كسنة تسني أي بس فاتحة مي قوتم مادس ورانو خانة جولتينيا ربنا جاي هاقولو الرب اللي نبصر يدنا أقبل بولا سلاهي ربنا خنوف والله والله ربي خنوف آمين آمين قالتهم الفرد سنين جنة سنيسي ayo si gargaara moo kam oliin si qaba amin warra gargaarsa kana isinii godhe du'aayii maal goota du'aayii akka addunyaa fi akiraa itti gammadaniin godhaaf addunyaa fi akiraa rabbi isaanii haa gammachiisu ani faan hiyyeeyyiin qaba ummata irraa adda amma dhiyoo tana Muusaa Abdusalaam sanii na gargaare qarshii 1,000 daftara naa bite akkasumatti warra kaanis warra nu gargaare warra ijoollee biqiltoota xixiqqoo tanan wajji guddisu jiru rabbi olaa oofuun ja'a. قالتهم الفرداتس مانو قالتهم أيودية هاي إن شاء الله obboleeyyan keenya daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenya warra ana moggaa jirtanii fi hundi keessanuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jedha eegasanii bakki ammatti argamnu kuni cina Hassan magaalaa keessa jirra jechuudha bakki midhaan itti hiramu dirree kubbaadhaa keessa kunu asitti warra na duubaan arkitan kana jechuudha warri fudhachaa jiru خبراتيس قاهدوا في نانا وخنتي ونداو جوف ديما خنتي عن سوى النينجا بربادو ربين كينيا سبحانه وتعالى نما هوري خنا فودي صدقته بكا بوصاف isi warri horii kana asitti nu kennitanii akka mul'is chaaritii isiniif innes warroota dhalootaan asii naggaadota haa ta'u khabiraatis haa ta'u warra akka furaa galaanis haa ta'u amaanaa teessan qabneef inni bakkaan geenye ammoo nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jaa faman wajada khayran falyahmadillah namni waan gaarii arke haa rabbi faarsuu jaa waan gaarii arkitanii warra nu kennattan gammachuun tanaa olii ni jirti warra fudhatu kanaa fi isin karra gammadu rabbi beeka
namni wanni isaa takka tarabbii jecha kennate hogguu bakka san isaa geesse hedduu gammachuu isa dhagayama gammachuu isin dhagayamtan hana hani allakum isinin jenne نبي كين عليه الصلاة والسلام ولمتين كخدجي ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما نكست صدقة من مال امرئ وأنا انتخذ لمان نمني صاحبوتا أبليان أولاك أبو خيسام إسميدان خإني أوفي قدوف غندسن كيسا إرأولي إسا قدجي هركا أولي خخو ربي تنخنين كخدجي لما إسا نمني هوري خنتي ما نقصت صدقة من مال عبد صدقان إسن كنتن هوري خيسن هنرفنيجا نمني قرشي تكا خنتنيس خمليون تكو خنتنيس هنرفنيجا رسول الله عليه الصلاة والسلام حضرا ماينس هنران تكنا ماينسين انتكنا هوري خيسن كابيتال خيسن الرا والله هنران نجا نبي كين عليه الصلاة والسلام سنيفو إسن الران إران خنان سنين جا هني الله كم بولي كين ورّي سنو قال فتن ورّي برات اللي خاصتين كنتين خنا خنا أسرّ اللالتني نياك أبدن خهويك أبدن أكل ما تبكان سنين جين سنين جا ماليف هند برّ وني خني جنا دم اللي أكيد رسول الله عليه الصلاة والسلام قويا أدوم باتو شوفا جنمو ملايكة لما نبتجي تكمال جا اللهم أعطي منفقا خلفا والثاني يدعو ويقول اللهم أعطي ممسكا تلفا يا ربي نما خنتو يا ربي بكبوسي جي ملايكان دعاي قد آجا غنمو ملايكان كان مو مالجا سلا اسمت اللي دابي دو بري دلال ان دام نغرو حق ابسن سلا بر ادور راوسني اني به جامي هنجيرو اللهم أعطي ممسكا تلفا يا ربي حق أبتي تاؤون بدي خنيف جا ودو دندهو ودو خنا دندهو غران إسلافو ديدي ويا آخرا يادتو ديدي أصدقة تطفئ النار كما يطفئ الماء أصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صدقاني بدأ سر دامسيتي بدأ ويا قيامانا دلي سر دامسيتي akka bishaan ibidda dhaamsutti suniifuu atis tartiiba kee eeggadhu ammallee if duuban deebiini kenni hawaasa akkana fakkaatu kanaan laal hawaasa kan argitanii mimma hawaasa akkana fakkaatu kanaatu dhufee fudhatu jira halkan tokko namni siin beela bahu wayi waan taphaati suniifuu obboleeyyan keenya jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum nutilleen guruppiin arraantana dhufte kuni guruppii mul'is ja'amurraahi dhaabbata mul'is ja'amu ka gargaarsaa bakka buunee obboleessa keenya Abuu Najiibi ka isaan hoogganamu Abuu Najiibin ka hoogganamu dhiifnee biraa dhufne ana bakka buufate isalleedhaan kunoo asumaan ergaan ta'e bakkaan sii geenye gammadi jennaani isaa fi warroota nurraa hafe ka mul'is gubbaa jiran akka Obsaa akka Iliyaas akka Xaahaa fi obboleessi keenyaas kunoo nama hoggaa jira injineer Abdurrahmaan Huseen fi hundi keessanuu warri as dhuftanis nu wajjin jirtan warri wal dhuftan kan dhufin illee nu wajjin jirtan isiniin jenna hundi keessanuu galatoomaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Afoyan fudhadhe kamiidhaan fiqanna Allanni fintuunsa waaqaan gargaarsa Deeggarsa lammiidha iyyaa wallaasa Deebisaa ufsiisa